كنوا أكم أرجتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركة فوني جرجرتو أكم أدين كدوادا إسني سيني أدس أكاتا شيء إني اتبانا تاني إسنة تغرسيسا نوجيو تفتن سرتي سني قليادا أسمع برد أفتو بلستورينا من بين نجرو أسر شيء إني يتي ورسيتا شيء إني يتي ورسيتا كنوا أكم أرجتا أن داولودي قدي جراوان تأيفي داولودي كيسة تمو كنوتي أو بينجري كيسة سيليسي أغرسيسا يسودا وان دوما يو هرّا dhibban irraa fahamtanii jedheetiin isin agarsiisa. Appilikeeshinoonni uffata keessaa bitatanii shi'eenni qofaa miti. Shi'eenni qofaa miti appilikeeshinoota hedduutu jira kaampaaniin gurguddaan jechuudha. Fakkeenyaaf mee amma shi'eenni keessa seenee kun akkuma argitan shi'eenni keessa seeneera jechuudha. Adda sirriyyoo na hordoftan hunduma isaa isiniif fitaa jechuudha. Waa isiniin galle lakkoofsa waasappii jira isiniif kennaa jechuudha. Bakka koodii hir'ibnuun kunoo hadda sirritti mul'ata. lakkoofsa qubee tanaa hir'ibna jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf 700 yoo binne parsentii 18 400 yoo binne parsentii 15 adda ammoo walumaa galatti xalabee isin agarsiisa. Xalabee foormii isaa hunda guutee isin agarsiisa jechuudha. Hooman afoo jiru kanneen xalabee ilaala. Dhibba tadha yoo isin hin galle taate mataba keessantu duudaadha jechuudha. Emmiidha. Yeroo hundaayyuu ijoollee qaqal'oo taatee jiddu galeetti taatee kan ta'uu fi yeroo hundumaa saayisiin emmiidha. Emmi irraa kaafe elliidha jechuudha. Warra giddu galeessa emmiidha. Warri xiqqoo qaama qaban ammoo elliidha. Warri fufurdaanis addatti qabaa jechuudha. Adda dhibbumaan dhibbatti xalabee isin agarsiisa. Elli inni magodha. Sirritti yoo ilaaltanii har'a isinii galaa. Isinis YouTube kiyya subscribe na godha. Applicationii barbaadan keessaa waan xalabachuu barbaadan haa ta'u, applicationota isin dhibe imo haa ta'u, WhatsApp haa ta'u, waan isin dhibe applicationota hunda isaa akka isiniif ibsu abdiinan qabaa na gaafadhaa isiniin jechuu barbaadeeti gamanumaan. Anaafis subscribe na godhaatiin na jajjabeessaa. Hadha dhibbumaan dhibbatti xalabee isin agarsiisa. Xalabee isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo waraabusaniin sirritti isinii ifu waan ta'eef kanaan hadha sirritti isinii ifa jedhee waan yaadeef xalabee isin agarsiisa. Waan barbaadan caammaa duudaa taatee, caammaa banaa taatee as keessaa waan baatan tokko hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen mana xalabaa teessanii madaamin teessan suuqa isiniif finne as keessaa bitachuu dandeessan. Birriin taaksiitii fi wanti isi asirraa bittanii hundinuu waluma qixa dhufaa jechuudha. Kanaafi amamee uffata kana ani isinuma agarsiisuu barbaadeeti. Garuu ima xalaba dhibbattadha xalabee ilaala jechuudha. Hanga dhumaatitti yoo nafaana teettan isiniif galaa jedhee yaada. Fakkeenyaaf uffata kana yoo qayyaruu barbaadde asuma jala deemtaa jechuudha. Asuma jalatti caammaan jira, duudaan jira, ka barbaadde sarchiillee gootee argachuu dandeessaa jechuudha. Nyamma fakkeenyaaf as keessa jira jechuudha. Wanti harka godhattu, wanti morma godhattu hundumti isaayyuu as keessa jira. Kunoo argitan jedhee yaada as keessa jira jechuudha. Amma mee waan nama takka itti dabalee guddii kan itti dabalee si agarsiisa. An amma isinuma agarsiisuun malee xalabuu dhimma itti hin qabu. Garuu sababa kanaan uffanni isii babbareedaa waan ta'eef birrii akka harkaa isinii dhuman. Akka birriin harkaa isinii dhumannee isiniif dhaama. Asirruma oloomnee waan barbaanne kun uummata durii kana keessaallee argachuu dandeenya. Ka ijoollee dhiiraallee baay'eetu jira. Warri abbaa manaa keessanii bituu barbaadanis, warri obboleessa keessanii waa bituu barbaadan, warri mana xalabaa jirtan qofti. Kuwwan ammoo waan bitachuu barbaadan raasaallee bitachuu dandeessanii isiniin jechuu barbaadeeti. Amma waan shannaa ta'eera. Waan 400 qofa naa guutuu barbaada waan ta'eefani huumeenni tan irratti ibsa ammas.
Caammaan illee kunoo asuma keessa jira. Asuma tunnaa jechuudha. Kunoo fakkeenya argitan jedhee yaada. Hadda sirriyyoo na hordoftan isiniif gala jedhee yaada. Mee tanaa xalabadhuani. Caammaa tanan barbaada yoo ta'e kunoo asuma keessa jira. Bifallee asumaatti jijjiirtanii jechuudha. Hin argitan jedhee yaada. Mee anamma yaadii tanaa xalabu. Ammaaf isinumatti agarsiisuudhaaf. Okay, ama kunoo sitti argitan jedhee yaada. Sanduuqa dheengaddallee isinin mul'iseera. Kunoo as keessuma caammaa takka gadhoofte hundi isii jala siyaatii jechuudha. Caammaa babbareedu jira. Qashtiin jechuudha. Dassi jettu jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf kunoo akkuma dheengadde isiniin jedhe sanduuqa tana gadha. Sirriyyoo na hordoftan har'a dhibba isinii galaa jedhee yaada. Kunoo akkuma argitan qarshiin kiyya meeqaa 458 hadhallee. Uffanni kiyya waa meeqa waa 7 moo meeqa jechuudha. Amma walumaa galatti kunoo gubbaa kanas saayin iinii kan inni argitan jedhee yaada. Saayin iinii tuttuu jechuudha. Amma as biratti iimeeliidhaa moo lakkoofsaan banachuu barbaaddaa, feesbuukiidhaa moo googiliidhaa jedha. Kunoo asii mircaa lama sii fida. Anamma googilii barbaada waan ta'eef googilii irra gadha. Waan tokko nan gaafatu googilii irra jechuudha. Naa eeddanii neetworkiidha. Kunoo akkuma argitanii googilii irra gadha'ee kuni naa bahee jira jechuudha. Nama googilii irra dha'ee isin feesbuukii irratti illee dhooftanii feesbuukiin illee isinii bahuu danda'a jechuudha. Amma kunoo bakka tana tunnaa jechuudha. Amma xumuree jira jechuudha. Googiliin banadhee xumuree jira. Paarsentii ati hirriftu kunoo asuma seefidaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf 458 check out ka jedhu kana tuqaa jechuudha. Kunoo argitan jedhee yaada. Sirri laala har'a yoo har'a isiniif hin galle mataa keessantu qulfiidha. As biratti check out jedha. Hin eeddanii eeggadhaa qofa. Rakkoo neetworkii waan ta'eef hin argitan jedhee yaada. As biratti neem jedhee naaf kaa'e. Maqamaa wayii itti barreessa jechuudha. Okay, asitti last name jedhee maqamaa argetti barreessaa jechuudha. Asitti ammoo lakkoofsa kiyya itti barreessaa jechuudha. Asi argaartan jedhee yaada. Lakkoofsa kiyya itti barreessaa jechuudha. Na eeddanii nama lakkoofsa kiyya barreessuu barbaada waan ta'eef lakkoofsa kiyya itti barreessaa jechuudha. Kanaafuu amma lakkoofsa kiyya asin lakkoofsa kiyya barreessaa jechuudha. Bakka lachituu lakkoofsa kiyya na gaafata. Amma kunoo argitan jedhee yaada. Lakkoofsa kiyya itti barreessee jira jechuudha. Maaliifuu hin mul'atu? Kunoo argitan jedhee yaada. Lakkoofsa kiyya itti barreesseera jechuudha. Kunoo argitan jedhee yaada. Hin argitan jedhee yaada. Lakkoofsa kiyya itti barreesseera. Amma maal godhaa? Kunoo straight line kanarra waa barreessa. Akkuma isiniin jedhe karaa maqaa namaatiin moggaafamee jechuudha. Ishi kanaa jechuudha. Amma as biratti ammoo no asitti sorry achitti ammoo maal barreeffadhaa? Ajimain
ajimaan Jimaa Yuunivarsiitii jedhee barreeffadheera. Isa lammaffaa kanarra maal barreeffadha? Istireetii akkuma isiniin jedhe maqaa namaatiin barraa'e jechuudha. Kunoo argitan jedhee yaada. Bakka kana madaamii teessanitti illee kennattanii isin guutuu dandeettii jechuudha. Asitti fakkeenyaaf yoo Abudaabii jiraatte Abudaabiitti guuttaa, Jimaaniin jiraatte Jimaanii, yoo Dubaayiin jiraatte Fuujiraa yoo jiraatte, Raaskeemaa yoo jiraatte, akkasuma Fuujiraa yoo jiraatte, Sharjaa yoo jiraatte, Alquwee yoo jiraatte kan itti guuttaa jechuudha. Nama fakkeenyaaf Jimaanii itti guutaa. Asitti ammoo akkasi itti guutaa. Asitti ammoo koodii manaa guuttadhaa jechuudha. Koodiin mana kiyyaa anatu beeka waan ta'eef isin keessan beekuu dandeessanii anamma koodii kiyyatti guutaa jechuudha. Koodii kiyyatti guutaa jechuudha. Anamma achitti koodii kiyyatti guutaa kan mana kiyyaa jechuudha. Bakka dukkaneessu isiniif galuu dhabuu danda'a. Isin lakkoofsa mana keessaniitti guuttan malee kan mana kiyyaatti hin guuttan. Isiniif gala jedhee yaada. Asitti ammoo gad deebinee seefii tana tuqnaa jechuudha. Amma fixeeraanii seef tuqa. Akkuma argitan kunoo sarchii godhaa jira. Yoo har'a isiniin gallee mataa keessan madooshaan dha'a. Kunoo akkuma argitan seefinaa ta'ee asinnaa deebi'ee jira jechuudha. Akkuma dheeggadha isiniin jedhee bakka kana ni cuftuu jechuudha. Adda yoo isiniin galle isiniif galu lamu. Bakka kana erga cuftanii booda kaas direeverii gootuu jechuudha. Sirriitti isinii gala. Wanti mata duree maqaan barreeffadhee fi lakkoofsi koodii manaa gubbaasa irra jira jechuudha. Isin mul'achuu hin danda'u. Kanaaf amma maal goonaa kunoo akkuma dheeggadha isiniin jedhee xiyyaa tana kunoo tana as biratti barreeffama tana sirri laattanii tana gattuxxanii jechuudha. Namoonni gariin ka kaardii nu gaafate jira jettu kaardii wayituu isiniin gaafatu. Asitti ammoo maal jennee barreessina isiniin jedhee akka isinii galuu bari cinqamee akkana isinii godhaara. Inni waayiidhaa jechuudha. Mee aappil jedhee gadhaa jechuudha. Akkuma argitan kunoo birri 68 fi saantimii 70 naa hir'isee jira waan ta'eef bakka kana gattuqaa jechuudha. Bakka kana gattuqaa jechuudha. Kunoo argitan jedhee waan gurraattii tan argitanii adiin keessa jiru isii gattuqaa. Kunoo akkuma argitanii birri 400 fi birri 400 naa deebisee jira jechuudha. Meeshaa qara birri meeqa? Birri 400 fi 58 birri 400 naa deebisee jira jechuudha. Amma kana hundaa xumurree jira. Adda yoo isiniin gallee mataa keessan madooshaan dha. Kana hundaa xumurree jira waan ta'eef amma maal godha? Please order jettu tanadha. Xumurree jira. Amma koodii asin naa fida jechuudha. Koodii asin naa fida. Booda taa'eetumaan eeggadhaa jechuudha. Kalaas xumuramee jira. Akkaataa itti banama hunduu isinii xumuree jira jechuudha. Yoo kana isiniin galle ta'e mataa keessan madooshaan dha. YouTube kiyya subscribe. Waan isiniin galle ammoo WhatsApp jaraa isinii kenna. WhatsApp jaraatiin screenshot gootanii silkii keessa irraa WhatsApp jaraatiin send itti gootanii warri isiniin galle ammoo natti hima.